faarsuu Oromoo beeksisuu Oromoo guddisu si galee garuu ammoo waan kana maaf akka qixaatatti fiddanii maaf akka qixaatatti akkas gootanii intalli sun teessanii nama keessanii ganduma seeraa dhalattee maaf akka qixaatatti akkas jedhi naan waan tokko sitti akkana waan isiin an arsiif hin jettee fi yoo hin jiru warra jedhu jira as jalaan si galee tokkoffaa nama waan sammuluu argee rakkoo hedduu keessa dabree waa hedduu jedhanii haga nama viidiyoo qullaa qabnaa akkas goonaa viidiyoo waan isii hin ta'in maxxansaa turanii shamara biyya hambaa keessa jirti biyya baqaa keessa jirti ilmee shamaraa tokko waan isiin hin goone wayita ati akkana goote akkas goote jedhanii waan kana muluu itti fidanii isii xiqqeessuuf kana mala daragan unkaan ilma shamaraatii ilmi dhiiraa tokko hagamta akka sammuun isaa cinqamu hagamta akka rifatu yaaduun laaluu fi siifuun qallaaliidha kun galee nama kana duun kanattu malaaf moo maaf qixaata guutanii dhiyeessitanii erga mucattiin tun teessan taate maaf akkas jettanii anillee kan beeku kanuma anillee soddaadha wayita sinnaan jettan ummata kanarraa fuudhee ummata kabajamaa kanarraa fuudhee soddootii yaa maaliif jedha sababa wannan ganda kanaan jedhu waan isiin ganda sanirraa dhufteef adel duubni maaf waan akkanaa godhanii xuruu miti intalli tun nama keessan nama jabaan Oromoon qabdu as gubbarraa miidiyaa kana gubbarraa nama yoo bakka rakkoon galetti asiin dura nama meeqa miliyoona meeqa mana isitti guuranii uummata kanaaf qarqaaraan turre waa hedduu gochaan turre isiin har'a waan sammara bira tarbanii namni yoo aaree ana waan kana buluu yoo natti fidanii dhugumaa bar anaa wannoo hin balleessin kana bara naan jedhan unkaan abdii miti yoo gondari madde rakkoon qabu waatitti garuu ammoo jaalattee jibbitee namaa miti kasii kennus ka itti si deebisus waan rabbiin keessas yuun waan rabbiin sii kenna duubni maaf wayita namni waan badaa jedhuun waa hedduu waan akkana godhuun dhaa'e waan akkanaa baaqotan xuruu miti jettanii maaf difeensi irraan godhu dhuguma isiin amma ciroo dhaqee fuudhe hagamta akka uummanni ciroo sun jaalalaa fi kabajaadhaan bahanii akka itti na simatan ana arge anuun rifadhe wallaahi billaahi wayita gaafa ciroo dhaqoo jechuudha wallaahi ciroo hin hafne yoo siin jedhe kijibaa miti viidiyoo irratti arguu dandeessa waraabee arge jechuudha uummanni sun marti kabahee na simateef sababa jaalala isii qaban ganda isii waan taateef kabajaa isii waan qabaniif warri soddaa baaleerraa ka'ee dhufe jedhanii uummanni sun akkasii bahee nu simatee nu keessummeessee achi bullee keessa bulee wallaahi dhagaa ala taa'ee lafa taa'ee waliin hirkannee galgala qamaanee waliin kolfinee taphannee haadha abbaa isii waliin akkasii biraa deema kabajaa hagana ga'u kana mul'u kaan argisan argeen beekus san argeen kanaan beeku jaalalaan beeku waasitti baame maanguddoon akkanatti wallaahi billaahi ala kanatti ashara afanii jechuun shara waxxaramee ara barandaa jechuun ala kanatti maanguddoon tun wal geettee caatii fidanii achitti hirkannee teennee qaban namni martuu haasaa kolfa shamarranillee warri maanguddoo shamarraallee mana keessaa achitti wal gahanii adda isaanii achi qabanii koottumee gurbaa kennan inni tabbisanii waa hedduu natti himaa turan. Sigalee kuni dubni namni waan kana mara argi jaala kana mara gaafas deebiin waan akkanaa kana argan waan irraa hin fakkaanne waan irraa hin tolle kana argan si ajaa'ibsa sigalee isinis difeensi gochuu qabda waan akkanaa kana waan hin barbaachisu waan ganda kana ibsi. Yaa ibsaa galatoomeen illee dalagan seenuu deema deebitee fixatta nutilleen dhugaadha waan ati jechaa jirtu waan sirriiti nutilleen akka nama tokkotti anilleen akka gartee saahibaa akka obboleessaa akka soddaa tokkotti waliin siidhaamu siif himaakilleen akka duraaniitii miti abbaa manaa ta'uu fi haadha manaa ta'uun waan taphaatii miti waan guddoodha isteeppii tarkaanfachuudha jechuudha. Maakis ta'e atis ta'e meediyaa kana gubbaadha allimitii ta'uu barbaachisaadha si gadee. Waan gartee haga gartee gadhaabbataa tokko gartee akka duraanii sanii fi akki ammaa kunillee gartee wal dhabuudha qaba si galee meediyaa kanarraa. Maaliif kabajaa tana hanga tokko abballee ni tiffataa jechuu fedheeti. Yoo ni dogoggora asirratti ni dogoggorte naan jaadha.
haga tokko abballeen itti fataa jechuu fedheeti si galee. Maatiin bultii qabdi, ati bultii qabda. Meediyaa kana gubbatti namni hoggaa dhufe nama adda addaa kana dhufee waasi dubbisa. Ati hin dubbattu bar namaas waasi dubbisa. Namni hoggaa waasi dubbise ati dubbachuu hin dhiiftu. Kanaafuu ani akka nama tokkotti meediyaa kanallee yoo duraan parsantii 100 fayyadamtan gara parsantii 55tti gad deebisaadha. Meediyaa kana fayyadamaa si galee. Adeero personaalii keessaanii fi kana adeero ibsa kiyya. Kun personaalii isaaniitti fedhii namaa dura dhaabbatanii kana keessaanii mura asirratti nama kubata takkatti adeero ibsa kiyya na dhaggeeffadhu gaa sirriilee guddaa na fakkaate kan sirriitti from personaaliidha. Bultii namaa agartee isaan waan itti jiran nuti himuu dandeenyuuf asirratti nama kumaaf takkatti ibsa walirraa qabaatan hamaa keessaanii mura jiran na fakkaate kan takkatti beektaa. This is na bira dabarti mo ano no arka qabdo aso. Okay ye galatome ye. Akkasiti itti fufadhaadha. Maal jechuu barbaade annamaatu waasi dubbisa jechuu fedheeti beete antanaaf namni kun wal dhaburra jechuu fedheeti kana kanin dubbadheefi. Kanaafuu ayyee bas an fedhadheetiin jiraati galatooma naaf ibsaa wal dubbifna inshallah. Thank you. Ibsa ati sinaariin mira xisaabee hargee kin jechuun rakkoon qabu nigatti borus har'aas nigatti borus nigatti isin utan hargeeti immoo wanni isin jenneef isin fetin jira rakkoon qabuti ibsa foratin no naarsee waan akkasii sun taa'e dhugaatitti himaa miti wallahi billahi kabajaa guddaa qabu sodaati mukaan sanaa silaa qinnaanu na hayyamte lammaffaayyuu uummata kanarraa lammeeffadha si galee mikniyaatum jaalala biyyatti argee dhugisan si galee wallahi billahi kabajaa fi jaalala biyyatti argee dhufe sun an takkaan agar akka itti isaan nasimatan akka itti isaan nageessummeessan anatu beeka anatu argee jechuudha kabajaa jechuudha kabajaa isaan sii qaban san yalla dhugaa walitti annaa yookiin uummata kana jibbee yookiin immoo uummata akkasii waan qabaatee uummata kana uummata jaalalaa akkana beenu kan maaf intala sun teessani yoo isin fayyadde malee yoo nu fayyadde oromoo tanaa yoo fayyadde malee hin miitu yoo uummata kana sagalee taate yoo har'a rakkoon tokko uumame yoo sagalee taate namni awwalatti sagalee ta'uu isi haasawa beekna hundi Galatam. namni ammas agartee ibsa ammas zamaanootti silaaleen ibsa zamaanoon agartee ni taphataa ni kolla inni urjii hojii keessatti waan fedhe jaa zamaanoon kun taphatu nama agartee nu baatu gaarii keessatti sillee ilaaleen La wani jiru. Budbita oo laafisne ilaaleen jira bareedaadha. Ibsa ammaati. Zamaanoo badii qabaa damoo. No zamaanoo. Maal balleessamee zamaanoo kun badii qabdaan. Jechuun wanni kun. Salaamtaan nama fuudha. Aboo jidduudha salaamtaan dhugaa guddaamee xiqqoo. Waalaikum salaam. Ibsaa kiyya meessi qabadde oo. Tole rakkoon jiru. Tole fayyaa ta'e. Zamaanoo hiriira guddaa beetiin iyyee gogaa bismillaahi nan gartuuf jalatti takka boolla naqqisiin jechaa ture. Nama hedduu ergee barsan naa hin arge soddaan ulfina soddaan gaararra ulfaata akkuma fedhetti haa dhufu.